Dari bayi. Dari di semua aku mau buat ini mundur ya kan buat itu. Aku cerita nih kamera cerita dia. ايش يكم جستو فاميلي كذي كوشالي مجرد كذي تواقع هرّا تنقل يادي نفكي اسمه وجني دي نفكون أبدا ترجع ثاني مالي يعني سيدا أنا كان عندنا برانكي كان وجه إهم بيني بيتو كان أبودا كارو جلك أبوم كانوا لي برانكي تسمع سيدا أما ساعتين بسامي تجي نطفى جروان تيبو ينعرف النادي تو إيشي نبرد أرجم تكوني إيشي نبرد جستو تورتي قدرني أشياء ما خدي دينتي يروشي نوجيتي أفتو isheen kun dhukkubsatti jechuudha. Maaliif otoo ishee dhukkubsattu mana dhistee otoo natti himin deemtee jeen isheetti qawwataa jechuudha ishee faana. Maqaa itti maqaa dubbisiiti. Akkam jirtu nagaa keessanii faamilii kee beekoof kan taatanii ani maqaan koo Daraartuun jedhama. Goddanyaa Kufaanan Galaa isheen nama keetti argamtu immoo haadha mana kanaa kan kireeffattee jirtudha. Kanaafuu amma qophiilee isin qopheessuu jirra ibsaan eeggadha. Qophichi maal ture guddinni irratti bal'oo. Ganama roon biraawwatan isheen ati dhukkubsata turte isuma oguma. Anisuma dhuguma kaleessaa kaasee sirrii koomti. Garuu isheen immoo hojiidha waan deemtuuf manatti nagattee deemte. Amma sababii sanarraa kan ka'e immoo yaadii tokko gaggeessuuf jirra. Isuma dhugoonfattee irratti tonkolii yaaduuf jecha. Ani immoo nan ishee gargaaraa jecha isheetiin amma ganama isheen otoo qursii nyaatiin ofiitii qursii nyaattee goddinyaan kee dhukkubsattee mana jirtu akkamitti manatti galtee deemta. Anumatti maaliif nan duubatti naanneen argine jedheen lama taanee goddinyaa ishee rooftu kiyuu goona. Viidiyoo keenya jaallattanii laayikii sabskiraabii akkasumallee ijoollee karaalee akkasiin jajjabeessitan yaada keessan koomentii irratti deemnaa leeskoo koomentii keessan irratti yaada keessan nu qodachaati gara piraankii keenyatti deemnaa jechuudha. Maaliif amma sa'aatiin bisaa geera waan ta'eef nutti dhufu jennee baay'ee ariifachaatii jirra nu eegaa. Guys, oftee jirti guys. Kanatti ciistee jirti. Yoo piraankiin keenya yeroo jalqabaati waan ta'eef anis akkasumara muuxannoo isaa hin qabu piraank akkan hojje'een beeknee ni beektu isheen immoo haaraa waan ta'eef amma goddinyaa ishee oftee barrii qosoqqosaa jirti. Haqeen banaa fi jechuun banee fi akkamittiin otoo isheen dhukkubsattu amma kana manatti gattee deemte jeen oomatti boonatti. Yesus ganama kana miti dhukkubsatti moo? Maa ganama akkamitti miti naan jettaan iyyuu ganama roon suwaamee qodaa sirraa fuudhee moo? Yesus dhukkuba jiraare. Kunoo kanaani kunoo kun abgoodinyaa keessi godinyaa. Namni walfaan dhiyaa tokkotti akkasuma bu'aa. Maali? Basmaa baay'ee kubsachaa jirti bara. Akka kanas dhukkuba moo? Hojjechuu iyyuu dandeessu ree? Maal hojjechuu dandeessu ana tokkotti gadi fidee baara. Ara lakkee akkas miti ganama maali yaa'u? Maaf natti nimneti ganama warra ofii kee qursii nyaattee deemtu dhukkubsatti maaf naan janyaati ganamacha. Yoo ta'e yoo akkas miti akka kanatti dhukkubsattu inni ammoo si maal gootere iddoo kana? Otuma xiqqoo ishinatti maaliin godhee nasitti suuqiin banaa jira akkamitti mana keessatti isin taa'ee. Ara lakkee yaa'u yoo dokkasi isi daree ka'uu hin dandeessu reema? Hin dandeessu kaa kunoo laalis bira jirti miti. Eenyu nama taati? Maa ijaadhan akkasi? Maa inni ganama fayyada? Maa ganama natti alikoo maa ganama natti nimni alikoo kootti na bira ciisuu jedha ture buna jedhamsa ture qursii nyaanne maaliin nyaanne? Bara lakkee hawwii akkasumiti maali eenyutti bilbila daree daraartu. Obboleessa kootti naa bilbilee darbuusi ishee xoxxogee keessaa baasuun wallaalee inni lakkoofsa bilbila. Maali hawwii amma shinduututti daree silaas mana kana keessa. Amma shinduututti iddoo naan jettaa ganama maa gattee sokkiteeraati manatti indee ati iyyuu wajjin bultee wajjin oolte gattee sokkitee ani eessatti beekaara ishee sitti argi mana keessatti. Ani akkoo mana jirtu moo jirtu jee silippeeri balbalatti argee noorsii inni baara. Daraartu. Ol kaasiitti amma fuunee asiitti bara yaala geessinaa jecha yoo dandeenye kan achuma gammeetti bilbila. Kamu shinduutu suuraan. Amma shinduutu eeddoo naan jirti sana. Ara maqaa rabbii hawwii maali gootee iddoo kana teessee jirti? Askuutti. Lacheessaa teessoota iddoo kana teessee. Maa ganama natti taa'e sitti beekan. Eessatti argee ishee dhukkubsattu. Durikkoo yeroo ati deemtu yeroo mee qoftee namaatti solte duubaan itti dubbatti siraan naannoos deemtee na dubbisti tolti. Har'a hin jirtu bakka. Ati ganama otoo daareen akkas naan jettee ta'ee achi deebi'ee ishee waaman ture. Amma ka'uu hin dandeessu ree lafa? Ka'uu hin dandeessu jettee ammoo funuunni keessaa yaa'atu argite.
Wayne maal godhu qaban. Ani akkuma ishee miidiyaan kan ta'e jecha ati ganama yeroo manaa baatu sana asiiti kun wajjin daqiiqa meeqa qabattee dubbachaan turreetu waa'ee isaa koo waa'ee kushiinaa garuu fasiiba sana raawwattaati ganaa. Yoo dibbadhe yoo hawwi maarreeti mana jirta maafi naa ilaalee. Nama mana keessa akkamitti waan bira odeessa sukkitaati yoo ati. Itoo achi turre yoo handuuti jechaadha waan akkasii kun akkamidha ol jedhimee dadoo jechuun dandeessu takkaayyuu. Hojjechuun dandeessu midhaan manaa wanna ibee jecha. Kan mana cufaatti dhiistee deemte amantaan kun otoo mana keessatti waan tokko taatee bitutti gaafatama. Nuti kalees akka nuti manaan wanni hin beekne. Sintu mana jira sintu qe'ee akkamitti otoo isheen kuusetti amma kana kuttee bira darbita. Inni akkasumatti ganama jechaan jira maawwii maal taate nama nageessu. Akkasumatti ol akka maa ta'u. Ara yoo ta'e iyyuu akka kana dhukkubsattu amma dugda kootti baadheetu nan deemsisa malee maal gochuu hin danda'a. Dugdatti maal baattaa miidhagoo otoo dugdatti baachuu yaada qabaatti ganama yoo nuti hin taa'u namni hojii hin deemne. Amma saatii kam isaa seena kaaniin baafoo maayini namni akkasiin jedhu yeroo si jambara koo jambara kana hawwasuma bara. Sirba akka kana dhaaree hawwituma ta'ee ganama saayyoo ani koo manatti dhiiseen deeme malee akka kana dhukkubsatti hin yaadne. Zuma dhugaa keessatti dhugaa yesu. Amma cuftanii kaamera cuftanii. Kaamera maal cufna? Firaan kiisi boonannee dubar. Garuu wanti daaliin akka isheen ganama kuusatti mana jirtu natti nimne bara. Natti nimne bara ani koo erga ishee tafsii ishee dhufi ishee taphattabde garuu sirrii hin jirtu gumatti bidaree dhukkubsatti. Dhukkubsatti. Makkabsiin tasaakkaani nuti dura dubbisnee akka firaanki sirriitti hojjechuuf jennu daawwattoota keenyatti illee seenne waan ta'eef waan nuti si goone dura dubbisii maqaa keetti maqoote maal takka ta'e isaaniif ibsaan barbaada. Akkam jirtu ji? Akkam jirtu ishee nagaa keessanii? Nuti jirra. Firaankiin irratti hojjetanii? Firaankiin irratti hojjetanii goddanyoonni koo ganama. Goddanjaan koo baay'ee miti garuu ishee dhukkuba gateen inni bakkee hojii deeme gaafa misaadhaaf arriibadhee dhufu goddanyaan koo akka carraa barri gubbaarra ciisti haqee gaafa qosee barri banadhu barri ciisti baay'inaan lamaan isaanii kiunatti jedhanii nama dhukkubsattu gattee deemte otoo duute maali goddanyaan bara kanaa jedhanii waan isaan na gochaa turan argaa turtanii. So kanaafuu qoosa qalbii yookiin immoo haasaadha jechaadha waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Firaankiin keenya gaafa tokko nu tasaaka'eera fakkaata. Anis immoo muuxannoo firaankii akka hin qabne ni beektanii kanaa booda garuu namni wal mararsiifatu walii hiluun jiru maqaa keetti matee taate garuu. Zinnaash Girmaan jedhama. Isheen kun maqaan ishee Zinnaash Girmaa isheen kun immoo Daraartuu jedhamti. Yeroo isaanii mijatee na bira jiru waan ta'eef isin immoo isaa simannaa godhaa fi yaada keessan. Asaba staatii keessaan koomentii irratti bira qaqqabsiisaa maaliif namni yeroo jalqabaa gara sooshaal miidiyaatti yeroo ga'u sodaachuu danda'a waan ta'eef jajjabeessaa isiniin jenna viidiyoo keenya laayik sheer godha deebinee haga dhufnutti bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'a baay'ee.